Namni tokko akkamitti harkaa fi miila malee jiraachuu danda'a jettanii gaafachuu dandeessu. Haa ta'uyyuu malee jireenya keessan keessatti gaaf tokkos yoo ta'e waa'ee Nick Vujicic dhageessaniirtu ta'a. Yookaan immoo utaalee yoo bishaan keessa lixuu fi akkuma nama harkaa fi miila qabutti yoo daaku argitaniirtu ta'a. Nick Vujicic namoota baay'eedhaaf ifa abdii kan kennee fi namoonni akkamitti harkaa fi miila malee garuu immoo dhiphina tokko malee waaqayyoon qabatee jiraachuu akka danda'u namatti agarsiisuu danda'eera. Nick Vujicic akka lakkoofsa Awurooppaa 1982 irratti Meeriboord keessatti dhalate. Maarree yoo dhalatu akka obboleewwan isaa qaama isaatirraa harkii fi miilli hin turre. Maarree wanti akkasii kun anaaf salphaa hin turre. Baroota daa'imummaatti ijoolleen irratti qoosaa miirri kobummaa fi miirri dhiphinaa gadi fagoo ta'es of balleessuun iyyuu amma yaalutti jireenya isaa irratti rakkisaa ta'an dabarseera. Maarree wanti kun hundi kan jijjiirame Nick umriin isaa yoo waggaa 15 guututti. Macaafa qulqulluu saaqee seenaa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 dubbisuu yeroo eegaletti wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti namni jaamaa ta'e tokko Yesuus bira dhufe. Daa'imummaa isaatii jalqabee kan hin argine yoo dhufetti kuni maaliif akka isa irratti ta'e yoo itti himu kabajni waaqayyoo isa irratti akka mul'atuuf akka ta'e yoo hubachiisu jireenya Nick irratti abdiin tokko mul'achuu eegale. Nick ammam harkaa fi miila akka qabaatuuf kadhachaa fi waaqayyo gaafachaa jiraatus garuu hubannaan amma inni argate harkaa fi miila qabaachuu baatus kabaja waaqayyootiif itti fayyadamuu akka danda'u waaqayyo harkaa fi miila koo fayyadamee baay'ee hojjechuu fi of ulfeessuu akka danda'u ni yaade. Kana booda Nick harkaa fi miila malee eenyummaa isaa guutuu waaqayyoof hin kenne. Waaqayyoos akka itti fayyadamuu fi jaalala isaa akka ittiin ibsuuf warra kaaniifis nama baay'eedhaaf fayyinan sammuu akka ta'uuf dabarsee waaqayyoof of kennuu isaatiin jireenyi isaa baay'ee jijjiiramuu eegale. Nick waldaa kiristaanaa keessatti jaalalaa fi abdii waaqayyoo lallabaa akkasumas immoo dhuga baatiiwwan jireenya isaa kamiyyuu dhugaa bahaa yeroo turetti dhagaa namoonni baay'een Nickiin baraa akkasumas immoo waa'ee isaatti raajeffachaa kan turan. Egaa yeroo Nick waldaa kiristaanaa keessatti waa'ee jireenya isaa dhugaa bahaa turetti namoonni baay'een dhuga baatii isaa dhagahanii abdii guddaa irraa argachaa fi ittis immoo dinqisiifachaa turan. Mee isinuu yaada yeroo gidiraa fi rakkina keessa darbaa jirtanitti namni harkaa fi miila hin qabne tokko dhufee jabaadhaa rakkinnii fi gidiraan akkamiitiyyuu yoo dhufe waaqayyo isin wajjin jira yoo isiniin jedhe maaltu isinitti dhagahama? Yoomiyyuu rakkinni isin keessa jirtan rakkina nama kana bira jiru wajjiniin wal caaluu danda'a jettanii osoo madaaltanii sammuu keessan keessaa dhiibbaa fi gidiraan kamiyyuu akka isin keessaa badu hin shakku. Nickis akkas gochuu eegale. Harkaa fi miila malee abdiidhaan dhiphina akkamiitiyyuu otoo hin qabaatiin ayyaanaa fi humna waaqayyo isaan kenneef wanta hundumaa akkuma nama kamiitittiyuu raawwachuu isaa itti fufe. Wanti isin ajaa'ibu immoo Nick bishaan keessattiyyuu otoo buuftanii akkuma nama harkaa fi miila qabuutti bishaan daakuu of leenjiseera. Isarraas kan darbe hojiiwwan harkaan hojjetaman kan jedhaman hundumaa deemus dabalatee Nick hunduma isaatu ni raawwata. Yeroo inni dhalatutti doktoroonni Nick tarkaanfachuu hin danda'u jedhanii yoo ta'eyyuu Nick garuu akka laphee isaatti yoo tarkaanfatu nutti mul'iseera. Maal kuni qofti nama ajaa'ibaree Nick kana qofaan hin dhaabne. Dhaabbata deeggarsaa namoota baay'ee ittiin gargaaree Life of Outlimb jedhamus bane. Nick biyyoota 70 keessatti namoota miiliyoonaan lakkaa'aman fuuldura dhaabatee waa'ee jireenya isaa dhuga baatii dubbateera.
Waa'ee dhuga baatii jireenya isaatirra caala garuu Niik dubbachuudhaan kan beekamu waa'ee jaalala Waaqayyooti. Waaqayyo nama kamiyyuu haala akkamii keessattiyyuu jaalachuu akka danda'u agarsiisa Niikii isa duraati. Niik kitaabota baay'ees barreesseera. Life of Outlimb yookaan immoo jireenya daangaa darbee Unstoppable kan jedhaman akkasumas immoo eenyumtuu dhaabuu kan hin dandeenye kan jedhaman namoonni baay'een amantiitti akka guddatanii fi gidiraa kam keessattuu mo'anii akka darban isaan kan dandeessisuu danda'u kitaabolee akkasii nama barreessuu danda'edha. Kana qofas hin ajaa'ibsiifatinaa. Niik abbaa manaa fi abbaa ijoollee afuriiti. Yeroo haadha manaa isaa fuudhee fi yeroo ijoollee isaa godhate jireenya kana keessatti Waaqayyo hagam nama kamiinuu hojjechuu fi fayyadamuu akka danda'u haala akkamii keessa yoo taaneyyuu wantoota hin danda'aman jedhaman akkamitti raawwachuu yookaan immoo danda'uu akka dandeenyu nama agarsiisa guddaa ta'uu danda'edha. Tarii kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf yookaan immoo wanta Waaqayyo nuuf arge sana raawwachuu dhiisuudhaaf sababa garaagaraa dhiyeessina ta'a. Garuu immoo yeroo Niikiin ilaallutti harka keenya dachaasnee Waaqayyo itti aansee waan raawwatu sana eeguu jalqabna. Ergamaan Phaawulos Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12:9 irratti ayyaanni Waaqayyoo si ga'aa humni koo dadhabaa keessan akeeka isaa in raawwataan jedha. Jireenyi Niikitis waanuma kana calaqqisiisu fakkaata. Tarii Niik harkaa fi miila qaba osoo ta'ee harkaa addunyaa irratti nama dhiibbaa akkasii uumu kana ta'uu dhiisuu danda'a ture. Garuu immoo Niik wantoota hir'ina kooti jedhee lakkaa'u kanaan namoota miiliyoonaan lakkaa'aman fuulduratti dhaabatee wantoota dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an akka godhuuf balbala bananiiruufi. Tarii addunyaa irratti seenaadhuma Niikiin wal fakkaatu keessatti namoonni jiraatan dhiphinaa fi akkasumas immoo balbala isaanii cufatanii bu'aa homaayyuu kan isaaniif uumuu hin dandeenye gadda keessatti liqinfamanii ofii isaaniitiyyuu miidhuu amma danda'anitti gahuu danda'u. Garuu immoo dhabne yookaan immoo nutti hir'ate inni jennu sun deebisee kanuma nu kabajuu fi kabaja Waaqayyootiif akka hojjennuuf namoota baay'eedhaaf jajjabina akkasumas immoo cimanii akka dhaabbatanii fi amantii akka argataniif ta'uu akka dandeenyu Waaqayyo itti fayyadamuudhaaf akka barbaade yaaduun waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Jireenyi Niik inni biraa immoo nu kiristaanotaaf kan nutti mul'isu ammam nuti kiristaanonni jireenya rakkisaa fi gidiraa baay'ee jireenya keenya keessatti yeroo darbu gidiraa sana keessatti yaadni Waaqayyoo lalisuudhaaf qophaa'e tokko akka jiru hubachuun nurraatii eegama. Macaafni qulqulluun macaafa Ermiyaas irratti yoo dubbatu yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti. Akkuma jedhu haala akkamii keessayyuu yoo taane Waaqayyo yaada gaarii tokko akka nuuf qabuu fi karoora keenya yaada Waaqayyo irratti amannee otoo hirkisne Waaqayyo waan fooyya'aa ta'e tokko jireenya keenya keessatti raawwachuu akka danda'u amanachuudhaan ofii keenya Waaqayyoodhaaf dabarsinee akka kenninu sirriitti nu barsiisa. Maarree wanti hundi yeroo nu guutuu fi wantoonni biraa warri jiru jedhaman osoo hin qabaatiniin dura Waaqayyotti amanachuu fi Waaqayyotti hirkachuu dandeenyaa laata? Tarii haala Niik keessa otoo jiraanne ani harkaa fi miila waan hin qabneef yookaan immoo harka waan hin qabneef akkas kanan hin ta'in yookaan immoo akkas kanan hin godhin jenne gumgummiidhaan taa'uu qofa osoo hin taane hin qabnu jennee kan yaanu dadhabbina keenya sana keessatti Waaqayyo karoora tokko hojjechuu akka danda'uu fi ofii isaa kabachiisuu akka danda'u maqaa isaa ulfeessuu fi namoota baay'eef abdii fi jajjabina nu taasisuu danda'a. Niikiin garuu hundumarra caala wanti adda isa taasisu waltajjiiwwan isa qunnamanii fi carraawwan isaaf kennaman hunda irratti wanta inni hin qabne sanaa fi wanta isaa hir'atee jiru sana erga dubbatee booda Waaqayyo garuu jaalala gadi fagoo akkamii isaa fi maatii isaatiif akka qabu
akkasumas carraa guddaa akkamii akka isaaf kenne dubbachuu dhaabuu dhiisuu isaati. Isa dhugaa garuu wanti hundumtuu nu guuteera isa jennu jireenya keenya kana keessa hammam waa'ee jaalala Waaqayyoo addunyaadhaaf ibsaa dubbachaa jirra. Carraawwan nu laatamanis fayyadamnee hammam Waaqayyoo akka nu jaalatuu fi namoota hundumaa jaallachuu isaa hammam dubbannee beekna ta'a laata. Dhuma irratti ni gaafii gaafatame tokko irratti dubbii ajaa'ibsiisaa ta'e tokko isinii dhiyeessinee adda baana. Akkas jechuudhaanis dubbii isaa eegala. Waaqayyoon beektu? Waaqayyoon akkamittiin beektu? Waaqayyo isiniif eenyudha? Maalis isiniif godheera? Maaliif Waaqayyo nurratti xiyyeeffate? Maaliifis halkanii fi guyyaa kadhannaa keenya dhaga'uudhaaf qophaa'aa ta'e? Hoo Waaqayyoodhaaf maalidha? Mee yaada ofii keenya Waaqayyo wajjin yoo wal dorgomsiifne. Inni jalqabaa fi dhuma isa hin qabne addunyaa mara uumuu isa danda'eedha. Kana yaaduun yaada baay'ee guddaadha. Waaqayyo anaaf waan hundumaa kooti. Sababni isaas jireenya koo keessatti yeroo dheeraa haala jedhamu keessatti nagaan akkamiitu yeroo keessa hin turre ture. Harkaa fi miila malee dhalachuun koo anaaf gaafii guddaa natti uumee ture. Yaa Gooftaa maaliifan akkasitti dhaladhe jedhee beeka. Garuu immoo Waaqayyoon gaafiiwwan keenya tokko tokko gaafachuu irra kan darbe yeroo tokko tokko Waaqayyoon haasofsiisuu akka hiriyaas itti dhiyaachuu isa mariisisuun immoo nuuf ta'a. Waaqayyo nurraa dhagahuudhaaf baay'ee waan barbaadu natti fakkaata. Sagalee keenya dhagahuudhaaf. Beektu Waaqayyo sagalee keenya dhagahuudhaaf sababaan akka nu uume beektu? Jalqaba gadameessa haadha keenyaa keessa yeroo turrettidha inni kan nu hojjete. Waan kana keessa kootti kanan hubadhe umrii waggaa 15 keessa yeroon turetti. Haala kam keessattuu ana waliin ta'uu akka danda'uu fi yaada garaa koo na hubachuu akka danda'u Waaqayyo wajjin kanan wal bare. Haalota koo hunduma kan beeku akkasumas immoo haalota koo hunduma gararraa isa ta'e. Hammam maatiin koo yoo na jaalataniyyuu haala kam keessattiyyuu na wajjin ta'uu yoo barbaadaniyyuu akka Waaqayyo garuu naaf ta'uu hin danda'an. Sababni isaas caba laphee koo keessa ture fayyisuu hin danda'an ture. Iyyasuus Kiristoos garuu jaalala na jaallate jaalala isa guddaarraa kan ka'e anaa jedhee fannoo irratti fannifamuu isaatirraa kan ka'e laphee kootiinis fayyina nan argadhe. Boqonnaa fi bilisummaas naaf hin kenne. Kanaaf macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo waan nu jaallateef tokkicha ilma isaa akka nuuf erge kan dubbatu. Lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo ilma isaa biyya lafaa irratti akka faraduuf hin ergine akka fayyisuuf malee jedhamee caafameera. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos daandii jireenya bara baraa ittiin argachuu dandeenyu dhugaa fi karaa sirriin isa qofa kan ta'eef. Sababni isaas isa qofadha. Gara Si'oolitti deemee seexana waliin fuulduratti kan wal arge. Kana qofas immoo miti. Du'a moo'eetu kan dhufu. Du'a irrattiyyuu aboo kan qabu Iyyasuus qofadha. Sababa kanaan ani Iyyasuus Kiristoosiin jireenya koo irratti Gooftaa fi fayyisaa lubbuu kootii godhee waanan fudhadhee fi sodaa fi gadda kamiyyuu kanan hin qabu. Kana jechuunis ifaan ifatti yoon isinitti himu hin du'u yookaan jiraataadha. Yaanni koo hin du'u jedhu kuni jireenyaaf qofa osoo hin taane ofii kootii boqonnaatti akkan jiraadhuuf keessa kootti jajjabinni akkanatti dhagahamu yoo kamiyyuu sa'aatiin barbaadetti Waaqayyo waliin tokkummaa akkan taasisu na gargaareera. Maarree kana yeroon yaadu jireenya koo irratti wantiin argadhe baay'ee guddaa akka ta'e natti dhagahama. Tarii tokkoon keessan nama harkaa fi miila hin qabne ta'anii dhalachuun rakkina guddaa tokko isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo yeroo kanatti baay'ee ariifachiisaa fi namni rakkina keessa jira jedhee yaadu namni tokko osoo Waaqayyoon hin beekin jiraachuu yoo jalqabeedha. Maarree ammas waan tokko akka beektan nan barbaada. Hin barfanne boru kan keenya miti. Garuu immoo daqiiqaa sagalee kana dhagahaa jirru kana keessatti yeroon kun keenya jennee itti fayyadamuu dandeenya. Gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin gara jireenya keenyaatti simannee Iyyasuusiin fudhachuu ni dandeenya. Kana caalaa wanta ariifachiisaa fi sodaachisaa ta'e kan ittiin darbuu dandeenyu hin jiru.
hunduma caalaa garuu wanti barbaachisaa ta'e Waaqayyoon beekuu keessa bareedina jiru isinitti himu. Waaqayyo waa'ee keenya waan dubbatee fi waan yaade beekuudha. Waaqayyo raawwatee nun dhiisu, nun gatus. Amma mirra deddeebitanii kufaatii keessa yoo dabartaniyyuu amma ammaatti iyyuu isin jaalata. Guyyaa guyyaadhaan nu hojjechaa nu ijaaraa adeema. Niik yeroo kufetti Waaqayyo caalchisee ayyaana isaatiin isa jabeessaa adeema. Nurraatii wanti eegamu garuu isa baruu fi beekuudhaaf isatti maxxanuudha. Sababni isaas kuni dhimma jaalalaati. Ani Waaqayyoon nan jaaladha, Waaqayyoos anaan na jaalata. Caalchisee immoo yeroo koo isa waliin yoon dabarse, caalchiseetis immoo jaalalli isaa na qabaa adeema. Jaalala guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa adeema. Yeroo kanatti wanti na gammachiisuu danda'u Waaqayyo anaan akka na jaalate beekuu kooti. Jaalala isaa guddaa kanarraa kan ka'e maaliyyuu osoo isa gaafattanii isiniif raawwachuu danda'a. Amantii yoo gaafattan amantii isiniif hin kenna. Kanaafuu har'a kamirrayyuu wanti isiniin jechuu barbaadu waan tokkodha. Waaqayyo isin jaalata. Dhuga baatii kana dhaggeeffattanii erga xumurtanii booddee tarii abdii kutannaa rakkinaa fi gidiraa keessa yoo darbaa jiraattan yookaan immoo nama rakkinaa akkasii keessa jiru kanaaf jajjabina guddaa ta'uu waan danda'uuf nama sanaaf viidiyoo kana akka ergitaniif jaalala Waaqayyootiin isin yaadachiisna. Chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan yeroo biraatis wantoonni akkas nama fayyadan, wantoonni amantii isiniif dabaluu danda'an viidiyoowwan akkasii akka isin bira gahan gochuu dandeessu. Yeroo gaarii.